Afaan cufatteen teessuu ati maaf dubbii qottaa jettanii naan hin lolinaati. Amantiin dhossaan qabu deebiidhaan natti kottaa. Abu. Wallahi Kiristaana sinita. I'm ready. Yoo ati fiddi an Kiristaana sinita atoo yoon fidin maal taata? Beekumsi si kabachiisa. Beekamtiin si hamachiisa. Wallaalumni si tuffachiisa. Edaan naman qabu. Naman qaban seem an duraan of biraa. Edaan naman qabu qabuma koon jiraa. An firaa baay'een qaba lafaa. Jedheen qalbii guutuu nama abdadheera faa. Edaanu awwaa naman qabu ofin sobe malee qophaa jiraachuun koo ammuma naaf gale. Kan na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafuni akam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota channelii Faboro. Arrasse walitti deebinee jira. Baga nagaataatan hundi keessaniif ni jenna. Har'amoo viidiyoo baay'ee fatah zanaa nama godhu viidiyoon tokko qabadhee isiniif dhiyaacheetiin jira. Akkuma hundatti agartan kana yoo ta'u ta'e viidiyoowwan bal'aa karaa fuulduraatti kalaaltan taha. Warroonni channelii kanaaf haarawwatanii jirtan subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Viidiyoo gorsaatii fi viidiyoo barnootaati. Kanaaf jecha warroonni gorfamuu fi warroonni waa barachuu barbaade viidiyoo kan hanga dhumaatti yoo hordofe waa hedduu as keessaa barachuu dandeettan jechaadha. Kanaaf viidiyoo kana wajjin turtii taasisa. Hanga dhumaatti yoo daawwattan barnoota hedduu asirraa fudhattan isiniin jedha. Warroonni channelii kanaaf haarawwatan subscribe gochuu hanga dhumaatti hin dagatina. Turtii gaarii. Afaan cufatteen teessuu ati maaf dubbii qottaa jettanii naan hin lolinaati. Amantiin dhossaan qabu deebiidhaan natti kottaa. Waaqayyo sin jettan kun qabaa hidda dhalootaa. Yoo waan hidda qabaate ati fira isaa miti maal isa biraa gootaa. Hin qabuu akka hin jenneef macaafni qaba jedha. Mormii tokko maleetti deebiin sinirra fedha. Yesus ergamuun dura namni jiraataan turree akkamiin cubbuu keenyaaf ergamee jennaree jala murree. Aadam irraa jalqabee hoo dhalli namaa tureera. Bara sanas jiraatee Yesus rakkoo fureera. Qoosaa miti gaafiidha. Yesusiin duran turree ergamoonni hedduuni cubbuu namootaa baatee eenyu bulche gidduuni. Baneen isin eegaa jira kunoo sanduuqa yaada. Akka nan arrabsine garuu naaf seenaa waadaa. Silaa isin tokkumaa jettu boqqolloo fi xaafiini. Deebii yoo kan argame itti fufa gaafiini. Abbaan inni na ergee gaafas ragaanaaf ba'aa macaafatu jedha. Ammaaf isinii hin galle akkuma feetan ta'a. Dhugaa arguun feetanuuf malee sila ragaan namummaa Yesus kuma miti kitila. Hundaafuu arrabaaf hin jarjarin dubbii qabattee caafi. Waan ragaa qabdu irratti seeraan deebisi gaafi. Isin tokkuma jettanus boqqolloodhaaf xaafiini. Dharaaf dhugaa adda baasuuf itti fufa gaafiini. Aboo akkas hin jedhu nama guutuu waaqa guutuu jedhu nama kasibiraa kun nama guutuu waaqa guutuu kan jedhu yoo fide kiristaanaa si ta'an mi haa fidu. Abu. Wallahi kiristaanaa si ta'a. I'm ready. Yoo ati fiddi an kiristaanaa si ta'a atoo yoon fidin maal taata? Hannan fida ka beekama mar kun. Yoo hin fidin maal taatati? Pheenxee gallakkiftamoo islaama taata? Ani kiristaanaa si ta'a. Ani bafusum akkan dunetti ne fayye baazoi. Dhiira taate. Muslima ta'uu danda'u beetanii. Wandi koonee faranya amaarii jedhamiti yoo dhiira taate. Wandi adallam ni dhaadha dhukaani hin dhaadha dhuan. Ani dhaadha na dhageeffadhu. Ni dhaadha dhuan maaliif hin dhaadha beeta? Na dhageeffadhu hin fiddu. Yoo ati kan fiddu taate ani pheenxeedha pheenxeen si ta'a. Ni taataati yoo hin fidin maal taata? Hin fiddan. Wal gargaara. Adamma jettee taam. Hin fiddan. Anyway. Yoon fidin maal taataan sin jedhe dhiirtii wartee ballama dhiirtii waada ballama hin diidu ni fidda yoo fidden kiristaanaa si ta'a yoon fidin atoo maal taata? Na eegi. Yoon fidin maal taata dhiiroo? Yoon fidina akkan duunetti hin fayyen yoo baay'ee akkas muslima ta'uu matumaan danda'amu sitti maan jiraama. Maaliif musliman ta'u beektaa? Because ati nama hamilee jechuun nama dhugaa qabuu miti nama dhugaa barbaaduu miti kijibaaf as taa'u jirta malee. Afaan Oromoo si dubbachuu miti akkaan siin jedhe abdii biraanuu akkaan siin jedhe yoo wangeela kee kanarraa quraanaa milaal wangeela kanarraa
Iyyasuus nama guutuus waaqa guutuu kan jedhu yoo fiddu taate ani pheenxeen sii tahaa. Har'a guyyaarraa roobii osoo hin taane har'a. Penteen ta'inii kiri ortodoksiisin ta'inii kanatti amantuu Yesuus Kiristoositti amanii. Yesuus ikkoo waldaa fiduu. Hayyee dhaggeeffadhu. Yoo asirraa Yesuus nama guutuu waaqa guutuu kan jettu fidde Yesuus ittiin si amana. Si taate amma? Hayyee. Jedhe kanaa taate jedhe. Haasaan kee naa ta'eera biroo. Okay. Atis yoo wangeela kanarraa hin finne islaamanii taata yoo hin finne boqonnaa sana. Musliima ta'uun matumaadha. Kanaafuu waan hin jirretti amantan kijiba. Kanaafuu waan hin jirretti amantan. Wantaatti wal jijjiirraa. Annama 1,400 irratti ballama siiseenee bara. Dhugaa osoo dubbatte yoon hin finne kiristaanaa. Ani immoo har'an dhufe. Hin fiddu jechuun anyway bira kooti hin finne. Si miti barsiisaa kee fidi. Naan fidaan. Waan siin jedhu yoo hin finne afaan Oromoo kiyyoon si gala afaan Harargee kun wayima afaan biraa dubbadha. Yoo boqonnaa Yesuus Kiristoos ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ nama guutus waaqa guutus jedhu fiddu taate ani kiristaana sii ta'a. Si ta'ee dubbiin kun? Si ta'ee? Inni kun dhugaatti si eeyyee. Ishi hayyee walii galle dhaabbadhu gurbaa san us jenni. Yoo ati wangeela harkaa qabu 66 kanarraa Yesuus nama guutu waaqa guutu kan jedhu hin finne kiristaana keessa ta'e sammuu islaama taata. Moo kiristaana keessaa baata? Bafuus si jinuun takaraakkarumni waan tokkodha. Ati koo baay'ee karaa kana beekta. Yesuus Kiristoos nama guutus waaqa guutus boqonnaan jettu yeellam zaareem nigeem hulle hin jiru yoo borutti katabattan malee. Boqonnaa tokkorraa moo? Bakka takka ta'e Yesuus Kiristoos nama guutus waaqa guutus jedhu matsaaf laay yeellam hin jiru. Isin waldaa isin hime oduma namni isin hime wangeelan dubbistanii bara. Wangeelan dubbistanii waan namni isin hime paastarri faarfataan isin lallabee qofaan yaatan dhageetii yaatan hin dubbisne. Anyway. Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa jiru ayyee sirraan barbaadin ta'in naa kan kiristaanaan taayee waan Yesuus ittiin amana naa kan. Beeka. Naa kan amma. Sakana. Dhiise sirraa dhiise amma naa kan kiristaanaan taa'amumaa bakka Yesuus ittiin amana. Wal gargaara abbaa feeta kasi badu gabbayyi alatti waldaa dhaqee feetu amma gadi karaa irra gaafadhu kiristaana ollaa keetiitillee. Ansiin kun nama galgala na eegi. Akkasii. Beekumsi si kabachiisa. Beekamtiin si hamachiisa. Wallaalumni si tuffachiisa. Gootummaan si kabachiisa. Ofittummaan si hamachiisa. Lugnummaan si tuffachiisa. Filannoo sumaafan dhiisa.